Barnoota keenya irraa keessatti 8 Basic Building blookii keessaa isa tokkoffaa irratti kan argannuu fi isa System Training keessatti baay'ee fayyadu akkasumas kan hojii keenya keessatti baay'ee cimseetiin nu kakaasuu fi hojii keenya irratti kan baay'ee tokko iddoo guddaa nu qabuuf Direct Selling keessattis kan wanti kamuu isatti hin qixxaanne kan sadarkaa jalqabaa irratti argannu. Fakkeenya namni mana ijaaru tokko yeroo mana ijaarutti mana ijaaruuf wanti isa barbaachisu jalqaba irratti ulaagaa inni guutuu qabu san hunda akka guutu kan isa taasisu jalqaba lafa barbaadaa lafa mana irratti ijaaru egaa meeshaalee isa barbaachisu kanneen akka dhakaa, simmintoo fi sibiilan isa barbaachisan guutuu kan guuttachuu inni qabu. Wanta akkasitti baay'ee tokko Direct Selling keessatti illee dirqama nu barbaachisuu fi wanta tarree jalqabaa irratti argannee jalqaba isa qindeeffannee isaan kaanee isa guuttannu malee hojii kamiyyuu galma gahuu yookiin hojii kamiyyuu hojjechuu kan hin dandeenye. Hojiin kamuyyuu galma gahuudhaaf jalqaba wanti sun jiraachuu kan qabuu fi Basic Building 8 keessaa isa jalqabaa kan ta'e ilaalla jechuudha. Innis Dream jedhama. Dream jechuun namoonni hedduun abjuu yoo jennu abjuun maali? Abjuun maal akka ta'e galuu fi dhabuu yookiin immoo abjuun kama rafneetumaan bakkuma rafnutti arginu yookiin immoo halkan erga rafne booda kan arginu san nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Abjuun keenya hangam immoo galma akka gahus hedduun keenya abdii irraa hin qabnu jechuudha. Abjuu wanti ta'e tokko wanta argameetiin badu nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Abjuu jedhama. Abjuun kun isa waliin waan murteessaa ta'an sadii ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa abjuu, itti aanee reason, itti aanee immoo goal ta'a jechuudha. Namni abjuu qabu tokko sababa qabaachuu qaba, galma qabaachuu qaba jechuudha. Namni abjuu isaatirra taa'eetiin gara sababa isaatti yeroo deemu abjuuwwan wanta yaadu san gara fuulduraa yeroo daa'imummaa keenyaa Dooktara ta'uu barbaanna, Profeesara yookiin barsiisaa, Injiinara ta'uu barbaanna yookiin qabeenya nama addunyaa kanarratti sadarkaa ol aanarra jiru biliyeenara ta'uu barbaanna. Garuu haalli guddina keenyaa hin dandeettu, dhiisi, hin taatu jedhaati waan nu guddisaniif sammuu keenya irratti hin dandeenyu wanni jedhamu tokko seef ta'ee jira jechuudha. Wanti sammuu keenya irratti galeetiin kuusa sammuu keenyaa san cufe san banuudhaaf haala amma keessa jirru kanaan abjuun keenya maali jenneetiin abjuu keenya haa ilaallu. Namni tokko osoo shaayii dhugnaa kootu siin jedheetiin iddoo qabbanti hamaan jiruu fi iddoo roobni hamaan jiru sa'aatii hin taane tokko keessatti oduu si waame ta'e nama san bira hin dhaqxaa? Gaafin kun deebiin isinuma bira jira. Osoo namni tokko mootu mana yaalaa yookiin immoo hospitaala ciisee jira. Namni kun yoo ati dabtee hin dhaqqabin du'uu danda'a siin jedhanii rooba fi qabbana hamaa lafa galgalaa san keessa hin dhaqxamoo hin dhaqxu? Kunis gaafii keessanii jechuudha. Sababni kana isin gaafadheef deebiinis isin bira jira waan ta'eef nama shaayii dhugnaa koottaa isiniin jedhaniif hin dhaqxan. Sababni galmi keessan xumura irratti sababni waan xiqqoodhaa galmi keessan xumura irratti waan haftanillee isin hin miinee fi waan dhaqxanillee faayidaa hin arganne faayidaa argattan san caalaa miidhaan deemtan sun isin ka caalu waan ta'eef dhiiftan jechuudha. Nama mana hospitaalaa jiru san dhaqqabuun keessan immoo bu'aan isin boone fiddan guddaa waan ta'eef jechuudha. Galma keessan san laaltanii jechuudha. Namni abjuu qabu tokko galma ofii san laaleetiin galma ofii saniif socho'a. Kanaaf yeroo daa'imummaa keenyaa wanta hin danda'amu hin dandeettu jedhamnee dhorkamaa ture san hunda isaanii deebifnee hin dandeenye jennee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf amma galma keenya baafnee akka sammuu yeroo daa'imummaa keenyaa san taane wantootan galma keenya ittiin gahuu dandeenyu jireenya hawaasummaa irraa qabee fayyaa keenyan itti aanee Profeeshinaalummaa keenyatti aanee eenyummaa keenyas ikoonomiidhaan, fayyaadhaan, qabeenyaan, walitti dhufeenya hawaasummaatiin jireenya keenyaan abjuu keenya har'a irra teennee barreessinee har'a irra teennee sammuu teenya isii dura dabarte san sammuu teenya isii dura gaafa uumamnu hin dandeenye jettu san isii sandeeffachuu qabna jechuudha. Hordoftoota teenya kabajamoo jalqabaa hanga xumuraan waliin taatanii nu hordofuu keessaniif galatoomaa. Kutaa har'aaf qabadhe kanumaan xumurra. Kutaa itti aanuun hanga wal agarrutti horaa bulaa.